oduu teenyaa jalqabaatiin xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad kitaaba ministeerri muummee Abiyyi barreessan bitanii dubbisaa jiraachuu yeroo jalqabaatiif beeksisan. Yeroo ministeerri muummee Abiyyi kitaaba Jawaar biyya seenuu dhorkanitti Jawaar kitaaba maddammar ji'ootaaf dubbisaa tureera jedhan. Gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin waraanni Itoophiyaa naannawa Asab marsaa jira jedhame. Wayita waldhibdeen Itoophiyaa fi Eertiraa hammaatetti Ijipti gara Eertiraa dhufuudhaan kan mufatte Itoophiyaan waraana guddaa garas bobbaasuu akka eegalte ibsame. Gabaasa guutuu qabna. Oduu itti aanuun Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa ishee beekamtii argachuu irraa gara raawwiitti geessu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisan. Oduudhuma wal qabateen wayyaaneen marii tokko malee ulaa galaanaa Shaabiyaadhaaf dabarsitee kennu ambasaaddar Diinaa Muftii himaniiru. Bal'inaan dhaggeessu. Oduu biraatiin Itiyoo Telekoom kuufama tajaajila isaa adda baafaman irratti taarifa dabaluu beeksise. Oduun tun kan dhaga'amte torbaanootuma dura Safarikoom illee daballii gatii parsantii 50 ol taasisuu hordofeeti. Gabaasa bal'aa dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya ammaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenyatti darbuun dura baga jala bultii bara haarawaa nagaan geessan isiniin jechaa barree haarawni 2026 bara nagaa kan gammachuuf milkii akka ta'u hawwa kallattumaaniin gara gabaasa amma qabadheetti isin dabarsa. Oduu teenyaa jalqabaatiin xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad kitaaba ministeerri muummee Abiyyi barreessan bitanii dubbisaa jiraachuu yeroo jalqabaatiif beeksisan. Yeroo Abiyyi kitaaba Jawaar biyya seenuu dhorkanitti Jawaar kitaaba maddammar ji'ootaaf dubbisaa tureera jedhan. Haaluma kanaan barri 2025 guyyaa dhumaarra wayita ga'u namni siyaasaa obbo Jawaar Mohammad bara kana guutuu maal hojjechaa akka turan yeroo jalqabaatiif barreessan. Jaarraa namoonni baay'een kitaaba irraa fagaatanitti kitaaba dubbisuun barbaachisaa ta'uu Jawaarni akeeku. Akka hayyoonni jedhanitti kitaaba dubbisuun jireenya ilma namaa keessatti dandeettiiwwan garaagaraa gabbisuudhaaf ni gargaaru jedhu. Kitaaba dubbisuun furtuu beekumsaa kan jalqabaa yoo ta'u akkuma qaamni namaa ispoortiidhaan jabaatu sammuun namaas dubbisuudhaan jabaataa akka adeemu ibsamam. Kun dandeettii yaaduuf xiinxaluu irra caalaatti ni guddisaas ni gabbisaas jedhameera. Gama biraatiin kitaabota baay'ee dubbisuun dandeettii afaanii cimsuu keessumaa jechoota haarawaa akka barattuuf gahee olaanaa taphataas jedhamee amanama. Dubbii kitaaba dubbisuu sababa malee hin kaafne torbaanotaaf miidiyaa hawaasaarraa kan badan namni siyaasaa Itoophiyaa obbo Jawaar Mohammad akka dhimma kitaabaa oduu ijoo godhannu nu taasisaniiru. Jawaar bara dhumate 2025 kitaabota hedduu dubbisaa tureera jedhan. Namoonni addunyaa gubbaa jiraatan kamuu akka dhimma isa ilaallatutti kitaaba dubbisuun kan gorfamu yoo ta'u Jawaar immoo kitaabota dubbise keessaa guutummaatti siyaasa ilaalcha keessa galchuun akka ta'e eran. Immoo kitaaba isaan dubbisan keessaa tokko ijoo dubbii yoo ta'u kunis kitaaba ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad baruma kana maxxansan mootummaa ida'amuu bitachuudhaan dubbisaa turuu isaaniiti. Jawaar torbaanota booda ergaa miidiyaa hawaasaa gubbaatti dhuma 2025 ilaalchisuun qoodeen barana kitaabota 25 ol dubbisaan ture jedhan. Kitaabota bara 2025 dubbisuu danda'e keessaa muraasni addunyaa siyaasaa nuti keessa jirru waliin kan adeemu jechuudhaan akeekan. Kitaabota inni tarreesseef dubbisaa ture keessaa tokko Breakneck, kan biraa immoo Checkpoint, Soldier and State, The Race, The Revenge of Geography, Rebuilding After Conflict, The Political Thought of Xi Jinping, dabrees ammoo የመደመር መንግስት ከሚኒስትር muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad barreesse የመብት ተሟጋች ውስጣችን ከንጁ dabalate kitaabota hedduu yoo xiqqaate kitaabota 25 dubbisuu ibsan Jawaar. Kitaabota Jawaar dubbise keessaa hedduu namoota kan ajaa'ibe kitaaba Abiyyi bitee dubbisaa jiraachuu isaati. Isa bira dabree kitaaba sanaas dubbisaan jira jechuun uummata duratti ifatti maxxansuu isaati. Jawaar kitaaba Abiyyi kan dubbisan wayita Abiyyi hadheeffatanii mormanitti ture. Akkuma yaadatamu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad fulbana 16 kitaaba isaa mootummaa ida'amuu jedhu maxxansanii turan eebbisiisanis turan. Kitaaba ida'amuurraa eegalee ministeerri muummee Abiyyi Ahmad kitaaba mootummaa ida'amuu afraffaa yoo barreessan inni amma karoora mootummaa Abiyyi gara fuula duraa ifatti lafa kaayaa jedhamee amanamam. ራችን እንደሆነች እኛስ ምን ማድረግ እንዳለብን ሊተነትን ይሞክራል.
Jawaar immoo mormaa guddaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad yoo ta'u karoora Abiyyi baruudhaaf kitaaba isaa bitachuudhaan dubbisuudhaaf akka dirqamu amanamaas. Kitaaba Abiyyi Jawaar dubbisuun kan adda taasisu immoo wayita ministeerri muummee Abiyyi kallattiidhaan kitaaba Jawaar biyya seenuu dhorkanittis ture. Akkuma yaadatamu waggaa akka har'aa jechuun muddee gara walakkaa Jawaar kitaaba hin gaabbu jedhu kan seenaa isaa irratti xiyyeeffate eebbisiisanii turan. Ministeerri muummee Abiyyi kallattiidhaan kitaabni kun Keeniyaatti akka hin eebbifamne kan dhorkan yoo ta'u lammaffaa biyya keessa seenee akka hin gurguramnes kitaabicha ugguraniiru. Kana qofaa miti Geetaachoo Raddaa kitaaba Jawaarii fi Jawaarillee walumaan akka arrabsu ifatti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ajajanii turan. Bakka Abiyyi jiruttis kitaaba Jawaarii fi Jawaaris walumaan Geetaachoon arrabsuun ni yaadatama. በ40 ዓመት እድሜው ግለ ታሪክ ጽፎ ሀገር አስተምራለሁ ያለ ብዙ መጽሐፍ የሚሸጥበት ሀገር ውስጥ ነው ያለነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ግለ ታሪኮን አልጻፉ እንኳን ሌላ ነገር ጻፉ። Kitaabni Jawaar biyya akka hin seenne ugguramuu qofaa miti. Qondaaltonni mootummaa gandarra deemuun nama kitaaba Jawaar bite akka hidhan doorsisaas turan. Kitaaba dubbisuu akka jaallatan kan himan ministeerri muummee Abiyyi sadarkaa kanatti haga gandaatti garee ijaaruudhaan kitaaba ugguruun isaa guutummaatti hagam Jawaar akka sodaatuuf dhugaa kitaabicha keessa jiru awwaaluudhaaf akka tattaafate mirkaneessaa jedhu qeeqxoonni. Ta'us faallaa kanaa garuu Abiyyi buqqa'uu qaba jechuudhaan kan amanan Jawaar Mohammad ilaalcha isaanii cinaatti qabachuudhaan kitaaba Abiyyi Ahmad dubbisaa baheen jira jechuun kitaaba Abiyyi maallaqaan bitanii akka dubbisan mirkaneessan. Oduu biraatiin waraanni Itoophiyaa naannawa Asab marsaa jira jedhame. Wayita waldhibdeen Itoophiyaa fi Eertiraa hammaatetti Ijipti gara Eertiraa dhufuudhaan kan mufatte Itoophiyaan waraana guddaa garas bobbaasuu akka eegalte ibsame. Tibbana Ijiptiifatti buufata galaanaa Eertiraa irratti hojii eegaluudhaaf akka jirtuu fi waraana bobbaasuuf akka jirtu dhagahame. Oduun tun biyyoota lamaan jidduutti jechuun Itoophiyaa fi Ijipti jidduutti muddamni laga Abbaayyaa wayita hammaatutti kan dhagahamte yoo ta'u, gama biraatiin immoo dhimma ulaa galaanaatiin walqabatee waldhibdeen Eertiraa fi Itoophiyaa samii tuquu jidduuttis ture. Wayita Itoophiyaan Somaaliilaand waliin waliigaltee mo'uu mallatteessitu Soomaaliyaadhaan anaatu si cinaa jira jechuun waraana ishee gara Moqaadishoo kan ergite Ijipti amma immoo wayita Itoophiyaan Asab kooti jechuudhaan falmii eegaltu Eertiraa faana ta'uudhaan waraana ishee Asab gubbaa dhaabuudhaaf akka jirtu gaazexaa UAEtu mirkaneesse. Kunis Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhuu qofa utuu hin taane histii guddaa Ijipti qabattee waggootaaf deemaanii turte mirkaneessaa jedhu hedduun namoota. Ijipti dhimma laga Abbaayyaa qofa utuu hin taane Itoophiyaan abadan galaana diimaa irratti buufata waraanaa ijaaruu hin qabdu jechuun ifatti mormaas turteetti. Kana jidduutti ture tibbana gaazexaan guddichi UAE biyyi Ijipti Eertiraaf Jibuutii keessatti buufata galaanaa murteessoo jedhama misoomsuudhaaf waraana ishee achirratti bobbaasuudhaaf murteessiteetti jechuun kan gabaase. Kanaan kan mufatte Itoophiyaan kaleessarraa eegaltee waraana isheetiin Asab marsaa jirti jedhu maddeen oduu mootummaa Itoophiyaatti dhiyoo ta'an. Diinonni Itoophiyaa gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaan kaafteef jecha shira xaxaa jiru kan jedhu mootummaan Itoophiyaa kana ittisuudhaaf sochii jalqabuu ibsuu irratti argama. Gabaasaalee maddeen mootummaa Itoophiyaatti dhiyoo ta'an baasaniin humni galaanaa Itoophiyaa kiiloomeetira 73 qofa buufata doonii Asabirraa fagaatee naannawa odolaa galaana diimaa marsaa akka jiru ibsame. Gabaasaalee mootummaa Itoophiyaatti dhiyoo ta'an kun Asab jiddugala dooniiwwan daldalaatii fi odola Raas Dumeeraa immoo buufata dooniiwwan waraana Itoophiyaa gochuudhaaf qindoomina cimaan hojii bal'aan hojjetamaa akka jirus eeran. Bakki waraanni Itoophiyaa amma qubateera yookaan ammoo kiiloomeetira 73 Asabirraa fagaatee argama jedhame tun ammoo magaalaa Bureeti. Oduun waraanni Itoophiyaa gama Bureetiin sochii eegalaniiru jettu tun ammoo waldhibdeen biyyoota keessumaa Itoophiyaa fi Eertiraa, Itoophiyaa fi Ijipti dabrees Itoophiyaa fi Jibuutii illee hammaachuu kan mirkaneessudha. Akkuma beekamu buufanni Asab daangaa Itoophiyaa yookaan ammoo Buree irraa tilmaamaan kiiloomeetira 71 qofa fagaatee argama. Oduu biraatiin Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa ishee beekamtii argachuurraa gara raawwiitti geessu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsan. Oduudhuma wal qabateen wayyaaneen marii tokko malee ulaa galaanaa Shaabiyaadhaaf dabarsitee kennu ambasaaddar Diinaa Muftii himan. Haaluma kanaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximooxiyoos Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu fi sadarkaa beekamtii dippiloomaasii irraa gara hojiirra oolmaatti geessee jirti jedhan. Ammas xiyyeeffannoo guddaadhaan akkaataa itti hojiirra oolmaa irratti
irratti akka ta'e dabalataan ibsaniiru. Ministeerichi kana kan dubbatan manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee jaaffaa bara hojii shanaffaa muddee 30/2025 gaggeeffame irratti gaaffii ulaa galaanaatiif hojiiwwan dippiloomaasiitiin wal qabatan ilaalchisee gaaffii miseensota mana maree irraa dhiyaateef deebii yeroo kennanitti ture. Tattaaffii Itoophiyaan balbala galaanaa argachuudhaaf taasiftu gaaffii paartii siyaasaa tokko qofa utuu hin taane gaaffii dhalootaati jechuun kan ibsan Geediyoon Ximooxiyoos dhimmichi kaayyoo waliigalaa biyyaalessaa ta'e akka itti fufu ibsuudhaan lammiileen Itoophiyaa biyya keessaaf alaa akkasumas immoo imbaasiiwwan Itoophiyaa deebii gaaffii ulaa galaanaa kana dhugoomsuudhaaf hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Ministeerichi lammiileen Itoophiyaa karaa miidiyaa adda addaatiin qajeelfamni mootummaa irraa osoo ittiin kennamin fedhii ulaa galaanaatiif qaban dhimmicha leellisaa jiran galateeffachuun hirmaannaan uummataa faayidaa biyyaalessaatiif murteessaa ta'uu ibsan. Akkasumas immoo hawaasni idil addunyaa gaaffii Itoophiyaa kan akka karoora tarsimoo yeroo dheeraa keessatti hubatu gochuudhaaf hojiin itti fufaa jira jedhaniiru. Akka miidiyaaleen mootummaa gabaasanitti Geediyoon Ximooxiyoos dhimmicha irratti tokkummaa biyyaalessaa kan gaafatan yoo ta'u ajandaa walirraa hin cinne sadarkaa hundatti tarkaanfachiisuu qabnaas jedhaniiru. Akkasumas immoo Itoophiyaan biyyoota ollaa ishee waliin waliigaltee gaarii akka qabdu ibsuun humnoota naannicha keessatti faayidaa tarsimoo ishee eegsisuudhaaf marii dippiloomaasii gaggeessaa akka jirtu siman. Geediyoon Ximooxiyoos walga'ii kanarratti miseensonni mana maree ministeerri dhimma alaa Itoophiyaatiin sadarkaa idil addunyaa bu'a qabeessummaa dippiloomaasii mootummaa fi dhaqqabummaa tajaajila qoonsilaa lammiilee biyya alaa jiranii ilaalchisee gaaffii kaasaniif kabaja mirga namoomaatiif dimokiraasii lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiran hordofuu fi tiksuu irrattis gaaffiin gaafatameera. Kanaaf deebii kan kennan Geediyoon Ximooxiyoos ministeerri kun dhaabbilee dhimmi ilaallatu waliin ta'uun dippiloomaasii uummataa jabeessuuf akkasumas immoo faayidaa biyyaalessaatii fi lammiilee biyya alaa jiran eegsisuudhaaf tattaaffii cimsee akka itti fufu kaasaniiru. Gama biraatiin Maayinimaarii fi Saawud Arabiyaatti hojii hojjetameen lammiileen haala rakkisaa keessa turan 27,300 gara biyyaatti deebifamu Geediyoon Ximooxiyoos ibsaniiru. Oduudhuma wal qabateen wayyaaneen marii tokko malee ulaa galaanaa Shaabiyaadhaaf dabarsitee kennu ambasaaddar Diinaa Muftii ibsan. Itoophiyaan haala ulaa galaanaa itti dhabde beekamuu baatus waggaa 30 dura ulaa galaanaa biyya qabduu fi daldalli guddaan buufata galaanaatiin kan adeemsifamu ta'uu mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa koree dhaabbiitii fi dhimma nageenyaaf hariiroo alaa kan ta'an ambasaaddar Diinaa Muftii ibsaniiru. Ambasaaddar Diinaa Muftii Itoophiyaan ulaa galaanaa haala hin beekamnee fi karaa sirrii hin taaneen akkasumas immoo marii tokko malee akka dhabde dubbatu. Ulaa galaanaa dhabuu qofa utuu hin taane waggoota 30 dabran kanatti waa'een ulaa galaanaa akka hin dubbatamne jechuunis gaaffiin isaa gonkumaa akka hin kaane haalli itti taasifame kan nama ajaa'ibu ta'uu ambasaaddar Diinaan ni kaasu. Wayyaaneen marii tokko malee ulaa galaanaa Shaabiyaadhaaf dabarsitee kennu kan dubbatu ambasaaddar Diinaa Muftii sirni yeroo sana Itoophiyaa bulchaa ture TPLF osoo uummata hin mariisisin ulaa galaanaa dabarsee kennuun waan nama dhibuudha jedhan. Ambasaaddarichi itti dabaluudhaan yeroo sanitti warri siyaasa Itoophiyaa gaggeessuu fi warri amma ulaan galaanaa kennameef waliigaltee akka qaban kaasaniiru. Murtoon yeroo sanis fedhii Itoophiyaaf baay'ina uummata biyyattii jiddugaleessa godhatee kan hin ilaalamnee fi fedhii gartuu tokko qofa irratti kan xiyyeeffate ta'uu dubbatu. Dabalataanis gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaa waggaa 30 caaluuf awwaalame kanaaf deebii akka argattuuf uummanni biyya keessaas ta'ee hawaasni idil addunyaa hubannoo akka qabaataniif irratti akka hojjetan kaasu. Ambasaaddarichi Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu kan qabdu karaa nagaatiin akka ta'e hundu beekuu qabaas jedhan. Gaaffii ulaa galaanaa kanaas milkeessuudhaaf karaan sirriin karaa dippiloomaasii akka ta'e kan ibsan ambasaaddar Diinaa Muftii hariiroo biyyoota ollaatii fi alaa wajjin qabnu cimsuun karaa walta'insaatiin fedhii Itoophiyaan karra galaanaatiif qabdu dhugoomsuun ni danda'ama jedhan. Oduu biraatiin Itiyoo Telekoom kuufama tajaajila isaa adda baafaman irratti taarifa dabaluu beeksise. Oduun tun kan dhaga'amte torbaanootuma dura Safarikoom illee daballii gatii parsantii 50 ol taasisuu hordofeeti. Dhaabbiileen Telekoomii biyyattii lama wal dorgomaniif ofiifillee wal dhabaa jiran kun haala baratamee hin beekneen saamicha akka eegalan ibsame. Haaluma kanaan dhaabbanni Telekoomii mootummaa Itoophiyaa Itiyoo Telekoom jedhamu kuufama tajaajila isaa hedduu irratti gatii dabaluudhaaf murteessuu beeksise. Dhaabbatichi murtee
kana kan fudhate baasii hojiitii fi kaapitaalaa dabalaa dhufe akkasumas ammoo dhiibbaa diinagdee maayikiroo bal'aa biyyattii keessa jiru akka sababaatti eeruun ta'uun ibsameera. Itiyoo Telekoom ibsa baaseen sirreeffamni taarifaa kun xiqqaa ta'uu hubachiisee haalli diinagdee qormaata keessa jiraachuu fi baasiin dhaabbatichi tajaajila kennuu fi bu'uuraalee misoomaa babal'isuudhaaf baasu dabaluu isaatiin wal qabate murteen ammaa kun murtaa'uu hubachiise. Dhaabbatichi fooyya'insi gatii kun itti fufiinsa tajaajila isaa eeguudhaaf murteessaa ta'uu akkasumas ammoo babal'ina telekoomiitii fi bu'uuraalee dijitaalaa akka biyyaatti itti fufee jiru deeggaruudhaaf kan kaayyeeffate ta'uus addeesseera. Itiyoo Telekoom akka jedhetti daballiin gatii paakkeejii tajaajila tokko tokko irratti taasifamu dhiibbaa maamiltoota irratti akka hin uumneef tarkaanfiiwwan of eeggannoo fudhateera. Oduun tun kan dhaga'amte torbaanotuma dabre Safarikoom illee daballii gatii parsantii 50 ol taasisuu hordofeeti. Safarikoom Itoophiyaa daballii gatii dabalataa dabaluudhaan wal qabatee mormii guddaanis isa mudateera. Dhaabbanni teleekoomii biyyattii sadarkaa lammaffaa irratti argamu Safarikoom Itoophiyaa gatii daataa moobaayilaa irratti sirreeffama bal'aa taasisuu beeksisuu isaa hordofee daballii gatii cimaa fi sababa malee ta'e jechuudhaan hedduun namoota komii qaban kaasuu irratti argamu. Muddee 23/2025 irraa galee dhaabbatichi paakkeejii daataa isaa fooyyeessuudhaan akka karoora isaatti gatii dhibbentaa 20 haga 82tti ol guddiseera. Yeroo wal fakkaatutti baay'ina daataa paakkeejii ijoo hedduu isaas hir'iseera. Ibsa bal'aa gaazexaan kaapitaal argachuudhaan qoodeen jijjiiramni kun karoora guyyaa torbaaniitii fi ji'a akkasumas ammoo paakkeejii daangaa hin qabnee fi yeroo dheeraa irratti dhiibbaa qaba.